Itoophiyaan galtee yaala fayyaatiin of danda'uuf oomisha bakka buusuun bara bajataa 2016tti sharafa alaa doolaara miliyoona 50 gara alaatti bahuuf malu hambisuun danda'amu ministeerri fayyaa beeksiseera. Hooggantoonnii fi hojjettoonni ministeera fayyaa, ministeera dhimma alaa, ministeera maallaqaa fi waajjiraalee mootummaa garaagaraa agarsiisa oomishaalee galteewwan yaala fayyaa biyya keessaa daawwataniiru. Agarsiifni oomishaalee galteewwan yaala fayyaa biyya keessaa mata duree fayyaan keenya oomisha keenyaan jedhuun gaggeeffamaa jira. Agarsiisa sadarkaa Itoophiyaatti yeroo jalqabaaf baname kana guyyoota lamaan darban lammiileen 28 ol daawwachuu isaanii ministeerri fayyaa Dr. Maqdas Dhaabaa himaniiru. Itoophiyaan galteewwan fayyaatiin of danda'uu bira darbuun biyyoota biroof ooluu akka dandeessu oomishtoonnii fi kalaqxoonni biyya keessaa mirkaneessuu isaanii Dr. Maqdas ibsaniiru. Agarsiisichi oomisha fayyaa biyya keessaaf Federeeshinii Innoveeshinii hundeessuun oomishtoonni gara industirii olaanaatti akka galaniif carraa kan uumu ta'uu dubbatan. Mootummaan oomishaa fi oomishtummaaf xiyyeeffannaa kenneen bara bajataa 2016tti dhiheessii oomishaalee galteewwan fayyaa 8% irraa gara 36tti guddisuun danda'ameeras jedhan. Galtee yaala fayyaatiin of danda'uuf hojii oomishaa biyya keessaa bakka buusuun hojjetameen bara bajataa 2016 sharafa alaa doolaara miliyoona 50 gara alaatti bahu hambisuun danda'amus Dr. Maqdas beeksisaniiru. በእነዚህ ሁለት ቀናት ውስጥ ከ28000 በላይ ጎብኚዎች guyyoota lama keessatti lammiileen 28 ta'an agarsiisa kana daawwataniiru. Oomishoota biyya keessaatiin galteewwan fayyaa bakka buusuuf hojii hojjetameen doolaara Ameerikaa miliyoona 50 gara alaatti bahus hambisuu dandeenyeerra. Hojii kana dhaabbilee garaagaraa waliin ta'uun caalaatti cimsuun dhiyeessii keenya guddisaa deemna. Humna oomishtootaas guddisuun baasii keenya xiqqeessaa deemuun deeggarsa keenya cimsinee itti fufna. Itoophiyaan damee fayyaatiin of danda'uuf hojii gaarii hojjechaa jirti. Dubbii himaan ministeera dhimma alaa Ambaasaadar Nabiyyuu Tadlaa daawwannaa gaggeessaniin booda dhiheessii qorichaa fi galteewwan guddisuun ogummaa biyyattiin jijjiirama qabatamaa fiduu akka danda'amu argineerra jedhan. Oomisha galteewwan fayyaa guddisuuf walitti hidhamiinsa gabaa biyyoota Afrikaa fi addunyaa waliin uumuuf ministeerri dhimma alaa deeggarsa kan taasisu ta'us mirkaneessaniiru. ዛሬ ያየናቸው የሕክምና ውጤቶች የምርት ግብአቶች Oomishaaleen galteewwan fayyaa irraa argine damee fayyaa guddisuu fi bal'isuuf gahee guddaa akka qabu kan mul'isuudha. Biyyi keenya biyyoota alaa waliin walitti hidhamiinsa gabaa akka qabaattu gochuuf keessa'uu gama turizimii fayyaatiin hariiroo cimaa uumuuf ministeerri dhimma alaa kan hojjetu ta'a. Ministeera maallaqaatti itti gaafatamaan waajjira qindeessaa piroojektota gurguddoo Dagguulaa qabu gama isaaniin deeggarsi galteewwan yaala fayyaa oomishaalee alaa galan kan biyya keessaan bakka buusuuf yaalii taasifamuuf kanfaltii taaksii dabalatee deeggarsi taasifamaa jira jedhaniiru. ገንዘብ ሚኒስቴር እንደ ሌሎቹ ሴክተሮች ለዚህም Ministeerri maallaqaa akkuma seektaroota kaanii deeggarsa gochaa jira. Oomishaalee alaa galan taaksii gadi aanaa kanfalchiisuun kaan ammoo taaksii irraa bilisa gochuun gatii madaalaan hawaasaaf akka dhiyaatan taasisaa jira. Imaammataalee garaagaraa baasuunis hojiirra akka ooluufis ni hojjetama. Daayirektarri olaanaa itti aanaa tajaajila bittaa mootummaa federaalaa Kifilee Gabramaariyaam qorichoota biyya keessatti oomishaman sirnaan gabaaf dhiyeessuuf deeggarsaa fi hordoffiin bittaa cimee kan itti fufu ta'uus himan. ማምረት ብቻ ሳይሆን መጠቀም በሚል ፕሪንሲፕል መሰረት ulaagaa oomishuu qofa osoo hin taane fayyadamuu jedhuunis galtee fayyaa qofa osoo hin taane galtee waan hunda biyya keessatti oomishaman binnee akka fayyadamnuu fi raabsinuuf mana maree ministeerotaatiin kallattiin kaa'amee jira. Hojmaata kana hordofuun deeggarsaa fi hordoffiin gama hundaan kan taasisnu ta'a. Mata duree fayyaan keenya oomisha keenyaan jedhuun agarsiisni oomishaalee galteewwan yaala fayyaa ministeera muummee Dr. Abiyyi Ahmadiin waxabajjii 15 bara 2016 banamuun isaa kan yaadatamudha.